keenya gola Oromiyaa torban darbee seenaa Leetenal Koolonel Abdiisaa Agaa isiniif dhiyeessine keessatti Abdiisaa Agaa faashistootaan qabamee biyya Xaaliyaaniitti tooftaa adda addaa fayyadamuun mana adabaa keessaa miliqee gootota Xaaliyaanii fi lammiilee biyyoota garaagaraa waliin ta'uun humna waraanaa faashistiif naazii lolaa akka ture isin biraan ga'uun keenya ni yaadatama. Kutaa sadaffaa qophii kana immoo qabannee dhiyaanneerraa nu waliin tura. Abdiisaan fa'aa humna waraanaa faashistii qofaa miti kan isaan wal'aansoo qabaa turan. Biyyoota waraanaa addunyaa lammaffaatti garee faashistii ta'an hunda waliinis ture. Guyyaa 10 booda xiyyaarri Jarman bakka daannoo isaanii qubattee akka jirtu namni Yugoslaaviyaan birrii fudhatee odeeffannoo kan isaaniif fidaa ture Tiitoo namni jedhamu itti hime. Abdiisaaf Juuliyoonis waan jedhame kana mirkaneeffachuuf namoota 23 filatanii bakka jedhame sana gahani. Sa'aatii 2 booda yeroo achi gahan akkuma jedhame lammiileen Jarman kaartaa lafa kaa'anii yeroo isaan qoratan arginu. Lammiileen Jarman kunis akka marfaman baranii naannoon haaraa itti ta'ullee dhukaasa banan. Gara lachuunuu dhukaasni eegalamuusaa yeroo hubatu balaliisaan xiyyaara keessa taa'ee akka jirutti xiyyaara isaa kaafatee namoota fidee dhufe du'atti gatee gaddaan asii gadi ilaalaa balali'ee sokke. Waraana kanaan gareen Abdiisaa fa'aa keessaa Kaarlos Abbaa Magaal kan jedhamu yeroo du'u garee Jarmanootaa yookiin Naazii keessaa immoo namoonni 4 yoo du'an kan hafan booji'aman. Huleesaa walgahii godhameen humni waraanaa Naazii booji'aman hundi murtee du'aan akka adabaman murteessan. Inspektar olaanaa Naazii tokko otoo hin ajjeefamiin dura dubbachuu akka barbaadu gaafate. Isin namoonni Yugoslaaviyaa fi kan biyyoota biroo na dhaggeeffadha. Dhugaasaan isinitti himuu barbaada. Humni waraanaa faashistii kutannoo keessan waan hubateef yaaddoo keessa galee jira. Kana immoo erga dhageenyee turreerra. Keessumattuu gootichi Antooniyoo yookiin Abdiisaa seenaansaa biyya walgahii odeeffama. Gurraachi isin gidduutti argamuusaa immoo humna waraanaa faashistii gidduutti sodaa uumeera. Egaa kutannoo keessan kana ajajaa koof otoo hin du'in dura akkan ibsu naaf eeyyamaa jechuun gaafate. Haaluma inni gaafateen raadiyootiin ergaasaa dabarse. Itti aansuunis inspektar olaanaan kun gaaffii Abdiisaaf dhiyeessee ture. Anaaf siin bakka kanatti kan walitti nu fide dirqama hojii keenyaati. Mana barumsaa yeroon turetti gootummaa warra gurraachaa kitaabarraa dubbiseera. Jarmanoonnis gootummaan isaanii akkasuma kan mirkanaa'edha. Amma kan inni si gaafachuu barbaadu otoo hin hidhamin murteen du'aa natti murtaa'ee bifa gootaatiin du'uun barbaada jechuun Abdiisaaf shugguxee sa'atii harkaa fi qubeelaa akkasumas saqqee isaa yaadannoof kenneefi. Gocha Abdiisaa kana faashistoonni yoo dhagahan illee homaa gochuu hin dandeenye. Waraanni addunyaa lammaffaas isaan sardaa jira waan ta'eef. Haa ta'uutii Koloneel Turumbeet namni jedhamu garee faashistii keessaa loltoonni ramadamanii fi faana Abdiisaa fa'aa hordofuu jalqabe. Yeroo kana Abdiisaan guyyaatii gara guyyaatti daannoo jijjiirratee socho'aa ture. Otuma kanaan jiru guyyaa tokko gootota Xaaliyaanii waliin mari'achuun Abdiisaan bakka mijeeffachuun eeggate. Koloneel Turumbeet konkolaataa isaatiin gara isaaniitti yeroo dhufu Abdiisaan fa'aa dhukaasatti banan. Hundi isaaniiyyuu konkolaataa keessatti dhuman. Yeroo kana Abdiisaan fa'aa konkolaataaf meeshaalee waraanaa fudhatanii gara bakka isaaniitti deebi'an. Gareen Abdiisaa gootota Xaaliyaanii, Ingilizii fi Ameerikaa waliin ta'uun humna faashistii fi Jarman mo'atan. Waraanni addunyaa lammaffaa itti fufee jira. Gareen faashistii fi naazii morman kun walqindeessuuf akka tolutti bakka 4tti qoodaman. Isaanis garee gootota Ameerikaa, garee gootota Ingilizii, garee gootota Yugoslaaviyaa Juuliyoon kan durfamuu fi garee gootota biyyoota garaagaraa Meejar Antooniyoo yookiin Abdiisaan kan durfamu ture. Antooniyoon maqaa gootonni Xaaliyaanii faashistii morman maqaa gootaa Abdiisaaf moggaasanidha.
humni waraanaa faashistiif Jarman waan mo'ameef baqachuu jalqabe. Haa ta'u malee sodaan isaanii akka irratti hin beekamneef gareen faashistii nama morma gootota kanaa kutee fide akka badhaafaman beeksisa baasan. Akkuma beeksisni kun ba'een badhaasa kana argachuuf namni Maarshaal Baalenboorn jedhamu faana Abdiisaa fa'aa hordofuu jalqabe. Dadhabbii guyyoota hedduun booda guyyaa tokko gara kutaa Abdiisaan jirutti otoo deebi'uun qabame. Maarshaal Baalenboorn harka Abdiisaatti qabamee otoo hin du'in dura fuula namoota gurraachaa yeroo sanaa ijaan arguu jibbuu isaatiin gara bataskaana tokkootti galagalee argaa gurraachi biyya kootti dhufee murtee malee na ajjeesa jechuun dubbate. Abdiisaan faas jecha isaatti baay'ee dinqaman. Kun waan nama dinqudha. Kan faashistoonni tulluu fi galaana meeqa kutanii biyya koo deemanii uummata nagaa fixaa turan otoo isa hin dinqin ani mana adabaatii bahee carraa argadhee nama tokko ajjeesuun koo kan isa dhibe. Kan isaanii tarii qaroomina itti fakkaateetii laata jechuun dubbate. Magaalota Xaaliyaanii Abdiisaan keessa ejjete hundatti dargaggoonni biyyichaa fuula isaanii waan gurraacha dibachuun Antooniyoodha yookiin Abdiisaadha jechuun maqaa isaatiin saamicha jalqaban. Guyyaa tokko Abdiisaan wanta nyaatamu barbaacha magaala yeroo deemu uummanni magaalichaa maali isin kaleessa dhuftanii isiniif hin kenninee nuti har'ammoo hin qopheessine ittiin jedhanii. Abdiisaaf qormaata irratti qormaanni biraa dabalame. Yeroo kana Abdiisaan jarreen jiraattota maqaa isaatiin goomsanii saamaa turan qabamuu qabu jechuun barbaacha eegalan. Dadhabbii guyyoota dheeraan booda dargaggoota 20 qabatan. Humni faashistii akkuma kufeen magaalaa Roomaa bilisa baate. Abdiisaan kan durfamu gareen gootota Xaaliyaanii alaabaa Itoophiyaa harka bitaatti, alaabaa Ingilizii immoo harka mirgaatti hidhatanii magaalaa galan. Meeshaalee waraanaa yeroo adda addaatti booji'aa turan mootummaa Xaaliyaaniif galchan. Abdiisaan magaalaa Roomaa erga bilisa baateen booda bara 1963 akka lakkoofsa Awurooppaatti achuma Roomaatti lammii Itoophiyaa kan taatee fi faashistootaan biyya Xaaliyaaniitti isaan waliin kan dararamaa turte Aadde Minal Abagaas waliin bultii ijaaran. Amma humni faashistii kufee jira. Xaaliyaanis bilisa baateetti. Kanaaf humna waraanaa Naaziiti. Kanaaf Abdiisaan yuunifoormii Biriitaaniyaa uffatee waraanaa hoogganee Jarmanitti akka duulu ajajame. Haaluma kanaan Inspeektar olaanaa ta'uun gara Jarmanitti duule. Ji'oota 7 Jarman ture. Kufaatii Naaziin booda Ingiliz.